yeroo hundaa waan dhiironni dubartoota irraa fedhan jedhee dalagaa eegasii dammoo jaarsa keessan fa'aa mana hidhadhaate jedhu dubartoonni ni aartanii har'amee isin lachiiniifuu waan walqixa ta'e fidee jira waan dhiirti dubartiirraa barbaaddu dubartiin dhiirarraa barbaaddu viidiyoon kun warroota bultii keessa jiran qofa ilaallata. Baay'ee addunyaa tanarratti mana keenya jannata gochuu dandeenya jannata addunyaa kana akkasuma ammoo jahannamii addunyaa tanarra jirullee gochuu dandeenya. Rasuuli sallallahu alaihi wasallam akkuma jedhanitti irra gaariin addunyaa tanaa jannanni addunyaa tanaa dubartii saalee haadha manaa gaariidha jedha. Mee haati manaa teenya akkamitti gaarii nuutaatii warroota dhiiraatiif dubartoonni waa 4 dhiirarraa ni barbaadu afran saniin isinii hima. Isiif dhaabbachuu, isii eeguu, isii deeggaruu. Isiif dhaabbachuu, isii eeguu, isii deeggaruu. Deeggaruu wayita isiniin jedhu mul'ata isii irratti kaayyoo isii irratti dubartiin gartee maaliidha jennee aadaa keenya keessa waan jiru san ignoor irraa gochuu. Lammaffaa isii dhaggeeffachuu fi waliin haasa'uu. Yoo isiin dhaggeeffachuu wayita jedhu haasaa afaanii osoo hin ta'in imooshina isii, reaakshinii isii, haala isiin irra jirtu wayita alaa galte waan hunda isii dhaggeeffachuuni. Akkasumallee yeroo kennitee fi waliin haasa'u osoo haga feetellee biivii taate. Sadaffaa irratti isii harkaan qaqqabu dubartoonni amala kana akka daa'imaati yeroo baay'ee amala kana ni dhiifna yoo osoo jedhanii dhiisuu hin dandahanii dubartootaa fi daa'imman wal fakkaatoodha. Even umriin isaanii gara daa'imummaa coraan isaaniitu akka ijoollee daa'ima deebi'e yoo abbaan manaa isii haala gaariidhaan kan isii qaqqabu ta'e qaqqabbii wata isiniin jedhu qaqqabbii harkaatiin baana. Afuraffaa irratti immoo isiin isaaf kan xumuraa ta'uu isii itti himuu fi ammallee isirratti fuudhuu dhabu. Waan kana koomanitti dhiirri dubartoonni musliimaa fi kiristaanaa hundumtuu wannummaan dubartii taate waan kana lubbuu isaanirraa fedhan. Ati bartii anaaf isii xumuraatiif tan jalqabaatillee si malee nama biraa ijjitiyyan argitu si malee sirrattillee fuudhuu yoo jetteen baqqaa dhiisi ajjeeftee ni jirtu. Wallaahi osoo coraa isiillee murtee kan nyaatu taateeti a'aan jettu yoo kijibe dubartoonni na sirreessa. Hayyee dhiironni hoo dubartoota irraa maal fedhu ammallee sababa dhiironni dubartoota irra fuudhaniif maali ka jedhu yoon dogongore koomanti irra naa barreessitanii. Tokkoffaa irratti kabajaa. Bakka waa hundaa ol kabajaa dhiira bakka kabajaa bakka lamatti dubartoonni ni dogoggorra garuu dhiirritu ni beektaa amala addaa qaban bakka lamaan kanarratti illee osoma siin haasa'an siin qalladanii iyyuu siin silaalan. Tokkoffaa yeroo qalladdu waliin disrespect isa goote maali waan hin taane yookaan furdina isaa haa ta'u gabaabina haa ta'u dheerina isaa haa ta'u hiyyummaa isaatiin yoo ati isa ka waraantu taate bakka sii dhumattee jirtii beeki. Lammaffaa yeroo itti aartu. Walitti aartan jechuun yoo ati isa arrabsite bakka sii dhumatte ammallee dhiirota alaati wayita isa dorgomsiistu jechuudha. Wallaahi nama biraa dhaqee wayita san fuudhuuf ta'a dhiirri jechuudha. Tasuman fedhan isaanuu jireenya isaanii uumamatti namootaan dorgomanii waan naannaa isaanii jiru caaluu fedhan haalli yoo mijatuu fi baatillee jechuudha. Laakiin garuu yoo ati ebeluu dhiirsi ebeluu bara akkas godhee fi jaartiin ebeluutiif akkas godhee fi obboleessi kee akkasii ati argitee homaa harkaan qabdu maal yoo jetteen bakka bultiin tee diigamtee jirtii beeki. Jaalalli inni sii qabu 100 jiraate 50 45 ittuu gaddeebi'e hin jedhinaani. Dhiira biraatti tasuma dhiira biraa biratti hin faarsinaa. Dhiira biraa jaarsa keessan biratti hin faarsinaa. Takka jedhi kabajaa si galee waan bakka hundarratti jechuudha. Lammaffaa bareedduu taatee isaa mul'achuu. Waan ijoollee qabduuf waan maalii taateef himti bakka you look like beautiful bakka ati isii bareedduu taatee arguu fedha. Yaa dubartoota bakka kanatti hin dogongorina. Wanni immoo inni sirriitti jibbu mana keessa fokkattuu taate ala wayita baatu nama biraa dubartii taatu bareeddee diddibattee hojii waan deemtu foyta isiin deemtu hedduu takka aara. Dhiira musliimaas haa ta'u dhiira kiristaanaa martinuu gubataatuma jiraatu malee jechuudha. Waa hunda dura ogguu alaa galee fuulli isii bareedaa ta'ee arguunidha. Lammaffaa. Sadaffaa dandeettii isaatiin boonuu isa dinqisiifachuu bakka osoo mana hojiirraallee gartee inni ari'amee hin dandeettu jedhameetiin ka ergamu taateeti. Eenyutu abbaa manaa kiyyan hin danda'u jedhe inni barbeekaa danda'a jettee waan inni qabu saniin itti boonu konfidensii guutuudhaan isa dinqisiifachuu yogguu gartee dachii fi samiin tun itti wal fakkaattee namni martinuu isarratti wal gahee ati immoo cinaa isaa dhaabbachuu maal jedhe jechichi faranjii tokko dubartiin cimtuun dubartiin jabduun
dhiira hiyyeessa miliyeenara gooti. Dubartiin badduun yookiin dubartiin immoo akka agara hin qabne dhiira miliyeenara kadhattuu gooti. Seenaa kanarratti namichaan tokko mana hojiitii ari'ame. Yogguu mana hojiitii ari'amee jedhe maal jedhe beektaa xalayaan hojii irraa geggeeffame dandeettii bakka tanarratti waan hin qabneefi jedhe. Eegasii haati manaa dabdaabbee kana argite eenyutu abbaa manaa kiyyaan dandeettii hin qabdu jedhe. Isaanuu dandeettii hin qabanii jetteen. Eegasii namni sun immoo miliyeenara ta'e sii galee. Soo kanaaf dubartoonni dhiirota kennaaf waan guddaa akka isaan dalagan ta'uu dandeen akkasuma isaan illee cabsuu dandeen walumaa galatti gaafa namni isaan hin danda'u jedhe ati ni danda'a jechuunidha. Afuraffaa irratti maatii isaa kabajuu. Maatii kee immoo jireenya kee keessaa yookiin dhimma bultii teetii keessaa baasuu. Waan dhiironni hedduun hin dubbanne ofii garatti gubatan keessaa maalidha isiniif fakkaata? Haadha kee haa ta'u, abbaa kee haa ta'u, obboleessa kee haa ta'u, obboleettii ta'e yoo bultii keessa illee jiraatanillee jiraachuu baatanillee dhiirsi kee maa akkana hin goone, dhiirsi kee maa akkana hin taane maal siin jedhanii eegasii dhuftee bara abbaan akkasinaan jedhe ayyaan akkasinaan jette yoo ati jettuun inni waan san godhuuf yaala waan ta'eef hedduu aaru dhiironni ammallee ni itti dhagahama maaliif akkasinaan jettii jedha. Walumaa gala dubartoota bakka tanatti waan shari'aan jettuun isinii himaan. Ajaja keessatti ajaja maatii keessaniitii fi ajaja abbaa manaa keessanii dubartoonni kan abbaa manaa keessaniitu dursa. Dhiironni immoo ajaja maatii isaaniitii fi ajaja haadha manaa yoo wal bira dhufe kan ajaja maatii isaatti dursa. Walumaa gala dubartoota yoo ati maatii isaa kan hin kabajneef taate jireenyi kee sun abaaramaadha. Maaliif jennaan uquuqul waalidayn yookiin immoo haadha abbaatti tola ooluu dhabuun musiibaa addunyaa tanarratti sitti dhuftu waan daddafsiisan keessaati. Duuba yoo ati haadha abbaa isaatii waliin galin haadha abbaan isaa dammoo isatti ka rifatan taate rifaatuun isaan isatti rifatan suni ilmaan teeta mana jirtuuf gaarii miti sii galee. Osoo haadha abbaan isaatiiyyuu gaarii ta'uu baate haaluma fedheenu haadha abbaa isaatii walitti hin dhufin ammallee isaanii walitti hin bu'in kabajin osoo isaan tolallee si ooluu baatanii. Haadha abbaa kee immoo nagahaa wal jinjiraadhu kabajin bira dhaqi. Laakiin garuu jireenya kee keessa seenanii jaarsi kee akkanaa jaarsi kee akkasii jedhanii akka isaan koomantii sii godhanii hin eeyyamin. Yoo isaan koomantii illee sii godhan galtee abbaa manaa keessanii mataa naanneessiin san itti aanee immoo xumura irratti qaqqabbii fedhu haadha manaa isaaniirra dhiironni qaqqabbii harkaan qaqqabachuu jechuudha. Mataa isaa haa ta'u luka irraa dhiquu haa ta'u bilaa waan garaagaraa ta'uu danda'a. Kanan irraa fedhu dhiironni dubartoota irraa yoo ni dogoggore koomantii irratti amala kennaa miti dhiironni jechuu dandeettu dubartoonni illee akkasuma. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.